Qophiin dambalii jaalalaa xalayaalee isin lakkoofsa sanduuqa poostaa 29 nu ergitan qindeessanneeti. Isin biraatiin gahuudhaaf kunoo qabannee dhiyaanne. Silaagaa obsi abbootiin dabaree arraan tanaa jechuudha. Xalayaa isaanii tajaalala warri jaalala hamtuu keessa jiraatee malaalee jechuudha. Kara keenya warri as erganga maaltu jirree nutis babbareechinee isaan biraan gahuufi miti. Eeyyenni isaanis gaanumatti abdataniiti waan garaa isaanii icciitii isaanii baasanii nuuf himatanii miire nutillee icciitii isaanii san nutillee bareechinee qixeessinee mi'eessinee urgeessinee isaan biraan gahuudhaaf kunoo qindeeffannee jirra. Icciitii yennaan jaalalti icciitii qabdi. Waan namatti ni manne isaanuu qophii dambalii jaalalaatiin ni mannu malee jedhaniiti miire kanuuf ergan. Silaagaa kanuma jaalatan sanitti silaa himanii bareedduma turteeti. Garuu humnaa ol taanaanis rakkoon hin jirtu qophiin dambalii jaalalaatu akka ajaa'ibaatti isin keessummeessaa ta'ettu qabnaafi. Eeyyen yoo didanis jaarsummaa gidduu seenneetuma araarsaafaa isaaniif deessinaa miire. Kanaafuu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nuti kana ennee jirra. Isin immoo yaada keessan toora bilbilaatiin nuu kannaa qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffachaatti bashannantan ka'a. Meegaa dhaggeeffattoota keenyaaf jalqaba irratti qophii dambalii jaalalaa keenya har'aatiin walaloo xiqqoo tokko qindeeffanneetu jirra. Walaloon maal jettire? Shubbiru tetefo, chaperanda bani, jalala singiko, la peranda bani, ranga dewanjo, arresa kalani, ranga dewayo, jare makalani. Ida galgalale, ajudan sierge, assalamu alaikum, ya bare dorge, jabarso jedani, arba korego, jalala jedani, agar korego. Ka'eeta murteesse magaalaa jaalalaa adeemuuf shirri dhibbaaf lama malee soomaan qabu birrii. Osoman suksukuu qajeelee magaalaa bitaaf marga kiyyas of duuba ilaalaa. Inni chiikii qabu laddaadhaan imalaa kaanis wal harkisee taaksiif baasii ilaalaa. Anis achin dhaqee deeme lukaraasee quufaan tokko dhufee dhoqqee natti facaasee raaree lafaa keessaa fuudheen ardachaasee aaree gubadheetan ijatti babaasee harka koo bal'isee nan rukkuta ture ija keessa laallaan qaamoleen miira koo walitti suntuure. Rifadheetan dhiisee homaa sin dubbanne bibbitachuu dhaqnee nutis wal fudhanne osoma dhaabbannuu waan bitannu dhabne ija keessa wal laallee tasa wal dhunganne nu lachuu butamnee rifanne dhaabanne deebinee wal laaluuf hedduu qaaneffanne sodaadhaan guutamnee wal lakkifnee deemne. Yeroo an qajeelu na laala dhaabbattee duubaan fiigaa dhuftee harkana qabattee addunyaan jijjiiramtee adda natti taate gammachuun guutameen gaddi kos fagaate. Waan anarra dhaladhes anatti fakkaate gammadeen utaala taa'ee lafaa ka'ee edaa rafaan jira sireerraan lafa dha'ee abjuun bara beelaa biddeen jetti anoo dhugaan se'ee innoo kan abjuuti. Bare obsi maaltu na kofalchiisa seete osoo dhaggeeffachuu jiruuti inni silaa tanuma dhugaa san seeti garba jaalalaa daakaa buleessa. Jaalalli kun hanganuma gowwaa nama gooti bara. Guyyaa kan nama cengkeetu hafeeti halkan illee hirriba namarraatti akkana nama gooti. Guyyaa wayyumaa halkan daranii hin jenneere. Kan jaalalaa kun. Silaa hoo guyyaa beetee nama wajjin gamaa gamana jettee kokkofalteet illee nama dabarsita halkan kophaa keeti. Kanaafuu ija waliin baasuu qofa ka. Sanuu yeroo sireerraatii kufoo nama gaddisiisu. Kun ajaa'ibaati jaalalaa jecha nama danda'a silaa maal godhaa miti. Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya goleewwan Oromiyaa arfan irra teessanii qophii dambalii jaalalaatiin bashannanaa kan jirtan hundi keessanuu qophiin dambalii jaalalaa amma tokko jedhee walaloo isin biraatiin nu qaqqabeetiin eegaleetu jira. Amma hoo kanatti aansee maal qabnaaf dhaggeeffattoota? Xalayoota isaan nu ergan hin jenne. Xalayoota isaanii of biraan haa geenyuure. Ni taati gaa dhaggeeffattoota kunoo dhaggeeffadha. Sammooda immoo walitti deebina osoo dhageessanii immoo bilbiluu yookiin immoo barreessuu hin dagatina. Warri bilbiluu barbaadaniif duwwaa 2211 lakkoofsa bilbilaa keenya. Yookiin immoo warri ergaa gabaabaa jechuudha 8330. Amma affeerraan keenya garuma xalayaatti isin adeemsistuuti xalayaa keenya dhaggeeffannee boodarraatiin ammoo nagaa walitti dhaammachuuf walitti deebina.
Ya adako, ya yoga parako, ya dese. Anole himburu tasale esinapse. Lapheen na hollattee qaamnis na gargarte jaalala ijoollummaadhaa kaasee laphee keessatti na dabalaa dhufeef jettee yaa lafaa dhaga'i samiinaaf awwaadhu yaa gurraacha garaa garbaa deebii isaanaaf deebisi garaa kootu na raafame yaa qopheessitootaa fi dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa maalee jettanii na gaafachuu dandeessu dubbiitu akkasi guyyaan isaa 3/27 1987 yeroon kun yeroo harmeen koo lafa kanarraatii boqottedha. Umurii koo yeroo sanii waggaa 5. Jaalalli yeroo san waraqaa adiidhaan barraa'ee hidda keessa naanna'ee har'a waggaa 25ffaa kootti na dararaa jira. Maaliin of dagachiisuu namni fala beektan mee heloonaan jedhaa. Harmee guyyaan sun gadda isa jalqabaati. Yeroo sana xiqqaadhus har'a guddadhee si dhabuu kootiif baay'een gaddaa jira. Isa hin daganne keessaa guddaan sodaa siif qabudha. Nyaara kee ija bitaa fi mirgaa jiruun hiriyoota na injifatan narraa sodaachisaa. Anas gorfachaa gaarii fi yaraa addaan baafadhe akkan guddadhuuf galaan ati yeroo sana naaf keessee sababa isa guddaadha. Harme qaamni yoo guddatu jaalalli guddatee lubbuu ijoollummaadhaan jaalalli yeroo san barraa'ee har'a dargaggummaadhaan qaama keessa na harca'ee buqqee sammuurraan maddee ujummoodhaan baatamee faana jalatti dhangala'ee yaadannoo yeroo sanii walaloman kaasaa quuqaa garaa kootii falasaaf barbaadaa fi uummata si jaallatuun dallaan kee guutamee firoota kee hundaan hojiin kee faarfamee iji namaa mimmaaniin guutamee ardiif nu dhiifteetoo bararte kaa harmee qabeenyi ni jira gootaraa guuteeti firrillee ni jira akkaadhaaf abbaatti harmee ani eessaa itti dhaloota kootii kanaaf lubbuun boochee hirkitee dhamaatii waarii qabee hanga iyyan daaqqoo osoon si barreessee hin dhumu harmee koo kan namni kaasee fi waaqni ta'a hirkoo badaa sirraa hidhuu hundatoo siif harqoo harme lafa kanarratti jiruun hin guutu nama irra jiruufis guyyaa takka guuteen beeku kan horee naaf guutee jedheen beeku jechuunis isa guddaa maarashaa yoo qopheesse isa xiqqoo limmootu hir'ata lafarra taa'ee naaf guutee kan jedhe innis sobaadha waa malee hin jenne guutuun waaqa qofaadha kana yoo jenne jiruu lafaa akkamiinaa dabarsinu gaaffii jedhuuf ammoo jaalalaan gaarummaadhaanii fi iftoominaan ta'uu qaba akka of jaallattu nama biraa jaalladhu gaarummaa kee keessaas ummataaf laadhu daabboo takka yoo qabaatte obbolaan kee waliin qooddadhu nyaadhu lafarratti waan gaarii hojjettee kan du'an iddoo gaarii galchitaati. Harmee koo osoo guyyaan isaa har'a ta'e osoon si yaalladhe ifni har'aa hoggasi osoo jira ta'e inni yeroo sana aadaadhaan yaalamu akka har'aa odoo saayinsiidhaan yaalamtee ta'e quuqaa garaa kootii kanatu naaf hir'ata silaa waallee siif dhama'eeran jedhan ture maal godhare yerootu na durse dhalli kee